Akkam jirtu maatiiwwan chaanaalii baruutu har'a kan waliin ilaallu Gilgaala tokko tuqaa torba waliin ilaalla. Akka xumura viidiyoo kanaatti na waliin tura. Gaaffii tokkoffaarraa yookaanu sarara lakkoofsaa fayyadamuun caalmaa lakkoofsotaa raashinaalii armaan gadii barbaadi jedha. Asirratti irratti inni nuu kenname kun 2/3 hir'isuu 1/2 jedha. Asitti maal gootu? Qaxxaamuruu waliin baay'istu jechuudha. Maal ta'a? 2 baay'isuu 2 2 baay'isuu 2 hir'isuun gidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf hir'isuu jettu qaba. Maal ta'a? 3 baay'isuu 1 irra maal jettu? 3 baay'isuu 2 inni gubbaa maal ta'a? 4 ta'a. 4 hir'isuu 3 irra 6 ta'a. Walqixa inni 1/6 1/6 ta'a jechuudha kun 1/6 baarra kan jiru immoo asitti inni kun negatiiva 4/5 hir'isuun 1/2ti. Maal gootu kanas qaxxaamuruma jechuudha. Negatiiva 4 baay'isuu 2 hir'isuu jettu. Hir'isuu gidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf jechuudha. 5 baay'isuu 1 irra 5 baay'isuu 2 ta'a. Isa gubbaa kana yeroo waliin baay'isan negatiiva 8 ta'a. Negatiiva 8 hir'isuu 5 irra 10 kana yeroo walitti daatan meeqa ta'a? Negatiiva 13 irra 10 ta'a jechuudha. Negatiiva 13 irra 10 arganna. Sarara lakkoofsaa fayyadamna jechuudha. Maal goonaa jalqaba irratti ishee kana jechuudha. 2 irra 3 hir'isuu 1 irra 2 kan jedhu kana isa jalaa kana wal fakkeeffanna jechuudha. Waamsisaa isaa wal fakkeeffanna jechuudha. Isa kana akkamitti wal fakkeeffannaa yoo hojjennu kuni walqixa maal ta'a? 4 irra 6 hir'isuu 3 irra 6 kuni walqixa. Kunii fi inni kun walqixa. Kana yoo salphisan maal ta'a? Kana jechuudha. Yeroo salphisan 4 2 yeroo salphisan 2 ta'a. 2 yeroo salphisan 3 ta'a jechuudha. Kanaafuu 4 irra 6 fi 2 irra 3 walqixadha. Asitti immoo isa kana yoo ilaaltan yeroo salphistan 3 irra 6 fi 3 irra 6 kana yeroo salphistan maal ta'a? Kana faana walqixa 1 irra 2 faana. Kanaafuu waamsisaan isaa wal fakkaatee jira jechuudha. Waamsisaan isaa erga wal fakkeessanii immoo maal gootu? Waamsisaan isaa wal fakkaannaan walirraa hir'isuu jechuudha. Yeroo walirraa hir'isan maal ta'a? 4 hir'isuu 3 meeqadha? 4 hir'isuu 3 1dha. 1 irra 6. Kanaafuu 1 irra 6 argannaa jechuudha nuti sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamu. Kanaafuu 1 irra 6 arganneerra maal gootu? Sararattu. Sarara kana yeroo sarartan gaa sarartuu osoo fayyadamtanii caalatti ifa isiniif ta'a jechuudha. Yeroo lakkoofsa bakka inni itti argamu baruudhaaf yeroo hojjettan osoo sarartuu fayyadamtanii caalatti ifa isiniif ta'a. Maaliif lakkoofsa waan qabuuf jechuudha ofirraa sarartuu yeroo fayyadamtan lakkoofsa waan ofirraa qabuuf lakkoofsi kun bakka kanatti argama jechuudhaaf isin hin rakkisu. Kanaafuu as 0 yoo jenne egaa maal jenneerra? 2 irra 3 hir'isuu 1 irra 2 walqixa eenyu faana walqixa inneerra 4 irra 6 hir'isuu 3 irra 6 kun immoo meeqa finne? 1 irra 6 arganneerra. Kanaafuu gaamma kana qabna. Sarara lakkoofsaa yeroo fayyadamnu 2 irra 3 yeroo jennu gaa as 1 haa jennu 2 haa jennu asiin immoo negatiiva 1 haa jennu asiin immoo negatiiva 2 haa jennu sarara lakkoofsaa irratti yeroo barreessinu gaa 2 irra 3 gaa naannoo kamitti argama? Naannoo kanatti argama jechuudha. 0 irraa kaatanii 2 irra 3 gara kanaatti asiin 0 irraa kaatanii 2 irra 3 gara maalitti? Gara bitaatti moo gara mirgaatti? Gara
mirgaatti deemtu jechuudha. Poozitiiva waan ta'eef. Eessaa jennu naannoo kanaa ta'u. Singaa sarartuu fayyadamtu. As maal jenna? 2 irra 3. 2 irra 3 irraa kaataniit immoo gara asii immoo kaatanii jechuudha. Gara bitaatti immoo jechuudha. Asitti negatiiva waan ta'eef gara bitaatti immoo maal gootu? 1 irra 2 deemtu jechuudha. 1 irra 2 yeroo deemtan asii kaatanii jechuudha. 1 irra 2 yeroo deemtan naannoo kana ta'a. Naannoo inni iddeen dhaabate kun immoo meeqadha? 1 irra 6 ta'a jechuudha. Kanaafuu akkasiin hojjettu jechuudha. Inni itti aanu immoo baarra kan jirudha. Baarra kan jiru yeroo hojjennu isa kana egaa waamsa isaa walaa fakkeeffannu. Waamsi isaa yeroo wal fakkeeffannu akkamiin wal fakkeeffannaa? 4 negatiiva 4 irra 5 hir'isuu meeqaati? 1 irra 2ti. Lamaan isaayyuu egaa negatiivadha. Kana maal goonaa gaama wal fakkeeffannaa jechuudha asitti kana. Maal ta'a? 4 negatiiva 4 irra 5 hir'isuu 1 irra 2 wal qixa eenyu faana wal qixa? 8 negatiiva 8 irra 10 hir'isuu 5 irra 10. Kunii fi kun wal qixa. Kana salphistan amma maal ta'a? Kana ta'a. Isa kana immoo yoo salphistan isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'a kana? Wal fakkaatee jira gaama inni jalaa jechuudha. Wal fakkaatee jira yeroo irraa hir'isan maal ta'a? Negatiiva 13 irra meeqaati? 10ti. Sana booda gaama sarara ni sararaan. Sarara sarannu isin sarartuu fayyadamaa isiniin jedheetan jira. As 0 haa jennu. As negatiiva 1 negatiiva 2 1 2. Egaa maal jenneerra? Negatiiva 4 irra 5 hir'isuu 1 irra 2 wal qixa meeqa jenneerra? Negatiiva 8 irra 10 hir'isuu negatiiva 5 irra 10 wal qixa meeqadha? Negatiiva 13 irra 10 jenneerra. Amma egaa negatiiva waan ta'eef jechuudha. 4 irra 5 jechuudha. Negatiiva waan ta'eef maal goona? Gara maalitti deemna? Gara bitaatti deemna jechuudha. Kana jechuun asii kaaneet gara bitaatti. Naannoo kam ta'a? Naannoo kana ta'a jechuudha. Iddeen kun meeqadha? Negatiiva 4 irra 5 ta'a. Hir'isuu ammas negatiiva waan ta'eef egaa 1 irra 2ti. Asii kaanee jechuudha. 0 irraa otoo hin taane asii kaana. Asii kaanee gara maalitti deemna ammas? Gara bitaatti deemna jechuudha. Hagam 1 irra 2 yuunitii 1 irra 2 deemna jechuudha. 1 irra 2. Eessa ta'annoo? Naannoo kana ta'a jechuudha. Naannoon kun immoo meeqa ta'a? 13 irra 10 negatiiva 13 irra 10 ta'a jechuudha. Akkasiin hojjettu jechuudha. Gaaffii lammaffaan immoo maal jedhaa? Moodelii mummuramaa reektaangilii fayyadamuun caalmaa lakkoofsota raashinaalii armaan gadii barbaadi. Egaa gaaffii lammaffaa kanarra kan jiru seeraan na qalbeeffadhaa. Viidiyoo darba keessatti ifa kan isiniin taane as keessatti ifa isinii ta'a jechuudha. Asirratti waamsaan isaa wal fakkaata. Kana kallattiidhumaan maal goona? Reektaangilii kaasuu dandeenya jechuudha.
kana wal qixaadhaatii fudhadhaa. Kanaaf maal gootuun sadirra afurii jechuun isa kamtu dibama jechuudha. Sadirra afurii jechuun isa kana jechuudha. Sadirra afurii jechuun isa kana guutuusaa jechuudha. Isaan kana sadan dibduu jechuudha boksii kana sadan. Irrisuu tokkorra afuriidha. Tokkorra afurii jechuun immoo boksiin kun tokkoon ishii maanni tokkorra afuriidha. Kun tokkorra afuriidha. Kun tokkorra afurii. Kun tokkorra afurii. Kunillee akkasuma tokkorra afuriiti. Kanaafuu kan dibame amma maanni sadirra afuriiti miti. Sadirra afurii yeroo jennu isa biluudhaan dibamee jechuudha. Sadirra afurii kan jennu isa dura dibnedha. Irraatii tokkorra afurii jechuun tokko keessaa hir'isuu jechuudha. As keessaa tokkorra hir'isan maaltu nuufa? Isa kana yoo hir'isan fakkeenyaaf isa kana yoo hir'isan maaltu nuufa? Isaan kana lamaan qofa nuufa. Kana jechuun immoo tokkorra afurii ida'uu tokkorra afurii isaan kana nuufa jechuudha. Isaan kana yeroo walitti daatan immoo lamarra afurii ta'a. Lamarra afurii. Lamarra afurii kana jechuun yeroo salphatu immoo wanta tokkorra lamaa jechuudha. Walakkaa maaliiti jechuudha? Walakkaa saaxina kanaa jechuudha. Lama mitiidha. Afur kan qabu lamaan isaa yoo hafu walakkaan isaa hafee jechuudha. Kanaafuu amma yeroo isin agarsiiftan akkamiin agarsiiftu isiniifan ka'a jechuudha. Isiniifan ka'a. Hir'isuun maaliiti? Hir'isuun tokkorra afuriiti. Ishii kamirraa hir'istu? Ishii kana hir'istu. Ishii kana hir'isturra. Ishii kana hir'istu. Sana booda maaltu isinii hafa? Ishii kanatu isinii hafa. Ishii kana qofa. Ishiin kun immoo maanni iddoo deebiite jechuudha. Qubaatti hambifattu. Mallattoo yookiin kanaafuu amma kan isinii hafu maanni lamarra afuriitu isinii hafa jechuudha. Lamarra afuriitu isinii hafa. Amma gaa yeroo keessan maal gootu? Ishii kana isarraa hir'iftan kalarii biraa haa fayyadamnu. Ishii kana yeroo irraa hir'istan ishii kana irraa hir'istu. Kan isinii hafu isa kamidha? Immoo kalarii biraa fayyadamna. Ishii kana jechuudha. Kan isinii hafu isa kanaafi kanatu isinii hafa. Kana maal jettuuni? Isaan kana kalarii isa kana isa dibdan kan iddoo deebii jettuuni jechuudha. Iddoo deebii jettuuni isa kana. Ishiin kun tokkorraa afurii jettuuni. Isa kana immoo lamarra afurii. Kana jechuun tokkorra lamaa jechuudha. Ishii kana akkasiin kaastu. Sana booda maal gootu? Sadee irra afurii hir'isuu tokkorra afurii walqixa inni tokkorra lamaanuu dhufa. Kana jechuun lamarra afurii jechuun tokkorra lamaati jechuudha yeroo salphistan. Kanaafuu bifa kanaatiin keessuu jechuudha. Baarra kan jiru yoo hojjennu akka aarra jiruutti miti kan isin hojjettan. Isa aarra jiru waan isaan isa wal fakkaata kallattiidhumaan saaxina kaasnaa jechuudha. Isa kana immoo osoo saaxina kaasiin dura maal gootu? Asirratti walirraa hir'istu kana. Afurirra shanii hir'isuu tokkorra lamaa kan jedhu kana yeroo walirraa hir'isan maal argattu? Qaxxaamura yeroo baasisan kana 8 hir'isuu 5 irra 10 ta'a. Irra 10 ta'a. Kana jechuun meeqa ta'a? 3 irra 10. Amma gaa kan nuti kaafnu boksii nuti kaafnu yookiin saaxinii nuti kaafnu bakka 10tti kan qoodamu jechuudha. Bakka 10tti kan qoodamu. Egaa yeroo isa kaafnu maal ta'a?
bakka meeqatti qoonnanne bakka 10tti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meeqadha? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Amma egaa asirratti sadarra 10 jenneerra. Kan nu kenname immoo maalni? Kana jechuun yeroo warraa hir'ifne jechuudha. Yeroo warraa hir'ifne isa kana meeqa arganneerra? Sadarra 10ti. Amma egaa nuti 4 irraa 5 kana waamsisaa isa kanaa faana wal fakkeessina jechuudha. Waamsisaa kan isa kanaa faana ishii kana jechuudha. 4 irraa 5 kana waamsisaa isa kanaa faana wal fakkeessina. Waamsisaa isaa wal fakkeessuuf maal gootu jechuudha? Waamamaas waamsisaas meeqaan baay'istu? 2 baay'istu. Isa gubbaas isa jalaas jechuudha. Meeqa argattu? 8 irraa 10 arganna jechuudha. 8 irraa 10. Amma egaa 8 irraa 10 8 irraa 10 kan nutti agarsiisu dibnaa jechuudha as keessa. 8 irraa 10. Maal qabna amma? Kan 8 irraa 10 dibna. 8 irraa 10 dibdu. Amma immoo 1 irra 2 kana. 1 irra 2 kana waamsisaa isaa 10 faana wal fakkeessitu jechuudha. Kan isa kanaa faana wal fakkeessitu. 1 irraa 2 mitire waamsisaa isaa 10 faana wal fakkeessuuf isa kana faana wal fakkeessuuf jechuudha. Meeqaan baay'istu? 5 baay'istu. 5 yeroo baay'isan 5 irraa 10 ta'a. 5 irraa 10. Amma egaa 8 irraa 10 hir'isuu 5 irraa 10 kana kan nuti hojjennu jechuudha. Kanaafuu maal gootu? 8 irraa 10 jechuun 8 irraa 10 jechuun yeroo dibdan amma nuti kanas hin dibdu. Tokkoon ishii maanni? Tokkoon boksii kana 1 irraa 10ti hundi ishee jechuudha. 1 irraa 10ti hundi ishii. 1 irraa 10, 1 irraa 10, 1 irraa 10, 1 irraa 10ti hundi isaa kun jechuudha. Kanaafuu kan nuti dibnu immoo maanni? 8 irraa 10ti. 8 nuun dibna jechuudha. 2 hambifna. Hunda isaa kana ni dibdu jechuudha. Hunda isaa kana akka ifa isinii ta'uuf baay'een dibu. Isin seeraan dibuu dandeessu. Maal gootu? Sararuudhumaan qofan godha. Ishii kana akkasiin dibdu. Ni dibdu. Hir'isuu jettu immoo. Hir'isuu ishii kana hanga asitti inni dibne kun jechuudha. 8 isaa kun 8 irraa 10ti. Hir'isuu 5 irraa 10 jechuun immoo 5 irraa hir'isitu jechuudha isaan kanarraa. 5 jechuun immoo isaan kana. Akkuma asirratti argitan isaan kana. 1, 2, 3, 4, 5. Inni kun immoo 5 irraa 10ti. 5 irraa 10ti. Yeroo irraa hir'istan kana. Isa kana immoo yeroo irraa hir'istan jechuudha. Maaltu isin hafa? Ishii kana qofa isin hafa. Ishii kam? Kun ishii kana. 1 irraa 10 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 sadan kana yeroo walitti dhaatan meeqa argattu? 3 irraa 10 isin hafa jechuudha. Kanaafuu amma ishii kana maal jettu? Kalarii biraa yoo dibdan ishii kana jechuudha. Kalarii biraa yoo dibdan ishiin kana iddoo deebii jettuun jechuudha ishii kana. Ishii kana dibdanii iddoo deebii jettuun. Bifa kanaatiin kan isin hojjettan jechuudha. Gaaffii sadaffaan kanneen armaan gadii shallagii jedha. Negatiiva 13 ida'uu 15 ta'a. Maaliif asitti ishiin kun negatiiva, asiis negatiiva, negatiiva baay'isu negatiiva, poozitiiva. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? 2 argattu jechuudha. Kanaafuu asitti kun poozitiiva 2 deebiinsa. Kan itti aanu immoo baarra kan jirudha. Firaakshinii makoodha. Gara sirriitti deebistu jechuudha.
yeroo deebistan kana 6 baay'isuu 3 ida'uu 1 irra 3. Ishiin kun asii negatiiva maal taati? Poozitiiva taati. Poozitiiva 5 baay'isuu 4 ida'uu 3 irra meeqaati? Irra 4 jettu. Kana isa gubbaa yeroo waliin baay'istanii walitti daatan ishiin kun 18 taati. 18 irratti tokko meeqa? 19. 19 irra 3 taati kun. Inni kun 20. 20 irratti 3. 23. Ida'uu jettu. 23 irra 4. Kana maal gootu? Sana booda erga firaashinii sirriitti deebistanii jechuudha. Walitti daatu jechuudha isaan kana. Maal gootu? Qaxxaamuruma baay'istu. Qaxxaamura baay'isuu jechuudha. Kana jechuun 19 baay'isuu 19 baay'isuu 4 ida'uu 3 baay'isuu 23 ta'a. Irra meeqaa jettu? 3 baay'isuu 4. Isa gubbaa kana yeroo waliin baay'isan meeqa argattu? Ishii kana jechuudha. 19 baay'isuu 4 76 ida'uu jettu. Isa kana yeroo waliin baay'isan 69 argattu. 3 baay'isuu 23 jechuudha. Yeroo 12. Isa gubbaa yeroo walitti daatan meeqa argattu? 145 irra 12 ta'a jechuudha. 145 irra 12. Jaarraa kan gasirrii negatiiva 12 hir'isuu 8. Gasirrii negatiiva 12 hir'isuu 8. Meeqadha? 12 ta'a. Gasirriin 12 negatiiva 12 jechuudha. Meeqan ba'a? 12 ba'a jechuudha. Hir'isuu 8. Walqixa meeqadha? 4. 4 ta'a jechuudha. Itti aansuudhaan asitti negatiiva 17. Negatiiva 17 asii ishiin kun negatiiva baay'isuu negatiiva maal taati? Poozitiiva taati. Ida'uu 6 hir'isuu 5 taati. Kana walirraa yeroo walitti daatan 17 negatiiva 17 ida'uu 6 negatiiva 11 hir'isuu 5 meeqa ta'a kuni? Negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 16 ta'a jechuudha. Negatiiva 16. Inni itti aanu immoo irra kan jirudha. Irra kan jiru yoo ilaallu kana asitti ishiin kun negatiivadha. 0.5 jechuudha. Asitti ishiin kun immoo negatiiva yeroo waliin baatu poozitiiva ta'a. Kana jechuun negatiiva 0.5 ida'uu 0.8. Kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? 0.3 argattu jechuudha. 0.3 deebiin keessan. Faarra kan jiru immoo 12 hir'isuu jedha. Gasirrii negatiiva 7. Asitti maal ta'a jechuudha? Asicheen baay'istan kan keessatti baay'isuu hin danda'u kun. Negatiivni ishiin kun asichi keessatti baay'isuu hin danda'u. Maal ta'a jechuudha? Jalqaba inni kun maal ta'uu qaba? Gasirrii keessaa ba'uu qaba. Kana jechuun 12 hir'isuu 7 ta'a. Sana booda maal ta'a? 12 irraatii 7 yeroo hir'isan walqixa 12 irraatii 7 yeroo hir'isan 5 jechuudha. 5 kan isin argattan. Akka isaan kaanii asichee baay'isuu hin danda'u jechuudha. Gasirrii negatiivni kun asichee gasirrii keessatti baay'isuu hin danda'u. Osoo gasirrii hin turre ta'eeti 12 hir'isuu hammattuu keessatti 7 osoo jedhee jiraate maal ta'a jechuudha? 12 ida'uu 7 ta'a ture. Garuu gasirrii keessa waan jiruuf gasirrii keessa bahuu qaba jechuudha. Maal ta'e baay'ee yeroo immoo poozitiiva ta'e ba'a. Poozitiiva ta'ee yeroo bahu immoo asii negatiivni ni jira.
negatiivni kun asii hir'isuun kun negatiiva isa gooti. Kanaafuu 12 irraa 7 ta'a jechuudha. Ifadha jedhee yaada. Asitti immoo negatiiva 0 tuqaa 8 asitti ishiin kun maal taati? Ida'uu taati asitti jechuudha. Maaliif negatiiva waliin baasitu jechuudha. 0 tuqaa 8 ida'uu 0 tuqaa 6 ida'uu 5. Asitti ishiin kun negatiiva 0 tuqaa 8 jechuudha. 0 tuqaa 8 ida'uu 0 tuqaa 5 ida'uu 5. Meeqa argattu? 4 tuqaa 8 argattu. Inni itti aanu immoo har'a kan jiru kana haa ilaallu. Ishii kana seeraan ilaalaa. Maal gootu? Negatiiva 7 baay'isuu 3 ida'uu 1 irra 3 hir'isuu jettu. Hir'isuu maal ta'a? 3 baay'isuu 6 ida'uu 5 ida'uu 5 irra meeqaati? Irra 6 ta'a. Sana booda isa gubbaa kana yeroo waliin baasisan negatiiva 21 ida'uu tokko meeqadha? Negatiiva 21 dhufu kun negatiiva 7 baay'isuu 3 jechuudha. Ida'uu tokko yeroo itti daatan immoo negatiiva 20 ta'a. Negatiiva 20 irra 3 hir'isuu inni gubbaa maal ta'a? Asii 18 ida'uu 5 meeqadha? 20 meeqa ta'a jechuudha? 23 18 irratti 5 yeroo 6 ta'a. Sana booda erga kana arganne maal gootu? Qaxxaamura baay'istuu jechuudha. Kana jechuun negatiiva 20 baay'isuu 6 hir'isuu 23 baay'isuu 3 irra meeqa ta'a? 3 baay'isuu 6 ta'a. 3 baay'isuu 6 ta'a. Sana booda isa gubbaa kana yeroo waliin baay'isan isa kana jechuudha. Negatiiva 20 baay'isuu 6 negatiiva 120 ta'a. Negatiiva 120 hir'isuu isa kana yeroo waliin baay'ifatan 23 baay'isuu 3 69 ta'a. Irra 18 jettu. 6 baay'isuu 3 jechuudha. 18 kana yeroo walirraa hir'isan jechuudha. Ishii kana isa gubbaa negatiiva meeqa argattu? Negatiiva 189 irra meeqaati? 189 irra 18 ta'a. Negatiiva jechuudha. Negatiiva 189 irra 18 ta'a. Kana jechuun yeroo salphistan 3 yeroo salphistan 63 ta'a. Kanas 3 yeroo salphistan 6 ta'a. Amma salphisuu dandeessu. 3 yeroo salphistan kana 63 jechuudha. 3 21 ta'a. 21 kana 3 yeroo salphistan 2 ta'a. Kanaafuu deebiin keenya 21 irra 2 ta'a jechuudha. Inni itti aanu immoo irra kan jirudha. Maal ta'a inni kuni? Negatiiva 12 hir'isuu 5 ida'uu 3 ta'a. Maaliif asitti ishiin kun negatiiva yeroo waliin baay'iftan poozitiiva taate jechuudha. Ishii kana yeroo walitti daatan meeqa argattu? Negatiiva 17 ida'uu 3. Maal ta'a kuni? Negatiiva meeqa ta'a? Negatiiva 14 ta'a jechuudha. Gaaffii arfaffaan gabatee itti aanu irratti bakka duwwaa guutii jedha. Asirratti bakka duwwaa kanarratti kan nuti guunnu jechuudha. Gabatee kana keessatti bakka duwwaa kan ta'e irratti guunnu. Asirratti paa hir'isuu qaa jedha. Paan keenya meeqadha? 8 irra 9ti. Qaan keenya immoo 5 irra 6ti. Kanaafuu phaa
hir'isuu paa hir'isuu qaa maal ta'a? 8 irra 9 hir'isuu 5 irra 6 ta'a. 5 irra 6 kana yeroo walirraa hir'istan qaxxaamura baay'istu jechuudha. 8 baay'isuu 6 hir'isuu 5 baay'isuu 9 hiruu 9 baay'isuu 6 ta'a. 9 baay'isuu 6 kun meeqadha? 40 meeqadha? 48 dhufa yeroo waliin baay'istan jechuudha. 8 baay'isuu 6 jechuudha. 8 baay'isuu 6 48 hir'isuu isa kana yeroo waliin baay'istan 5 baay'isuu 9 45 dhufa. Yeroo isa jalaa kana 6 baay'isuu 9 meeqadha? 54. Kana isa gubbaa yeroo warraa hir'istan meeqa argattu? 3. 3 irra meeqa? 54 ta'a. Yeroo salphistan kana tokkoon 3 tokko kana 3 18. Kanaafuu tokkorra 18 ta'a jechuudha asitti. Tokkorra 18 jettanii guuttu. Guuttachaa deemaa balleessaa waan hin deemuuf guuttachaa osoo deemtanii irra bareeda ta'a. Amma immoo qaa hir'isuu paa jedha. Qaa hir'isuu paa. Kana jechuun negatiiva tokkorra 18 nuu kenna. Mee akka inni itti kana fidu waliin ilaalla. Qaan keenya meeqadha? 5 irra 6 hir'isuu 8 irra meeqaati? 9ti. Kana qaxxaamura yeroo baay'iftan maal ta'a? 5 baay'isuu 9 hir'isuu 8 baay'isuu meeqaati? 6 irra meeqaati? 6 baay'isuu 9ti. Inni kun meeqadha? 45 hir'isuu isa gubbaa kana yeroo waliin baay'iftan 5 baay'isuu 9 45 hir'isuu isa kana immoo yeroo waliin baay'iftan 48 ta'a. Irra 6 baay'isuu 9 meeqadha? 6 baay'isuu 9 54. Isa gubbaa yeroo irraa hir'iftan negatiiva 3 argattu irra 54. Yeroo salphistan kana maal ta'a? Negatiiva tokkorra 18 ta'a. Kanaafuu asitti tokkorra 18ti. Asitti immoo negatiiva tokkorra 18 ta'a. Asitti immoo paa hir'isuu qaa hir'isuu raa jedha. Raan keenya 2 irra 3ti. Kana jechuun paa hir'isuu qaa meeqa finneerra? Tokkorra 18ti. Tokkorra 18 hir'isuu meeqaati? Hir'isuu negatiiva 2 irra 3 jechuudha. Raan keenya. Kanaafuu isheen asii kun negatiiva poozitiiva taati jechuudha yeroo waliin baay'istan. Kana jechuun tokkorra 18 ida'uu 2 irra 3 jechuudha. Amma isa kana hojjenna. Tokkorra 18 ida'uu 2 irra 3 kan jedhu kana. Maal ta'a? Tokkorra 18 ida'uu 2 irra 3. Kana jechuun ishii kana qaxxaamura yeroo waliin baay'istan maal ta'a? 3 ida'uu ishii kana yeroo waliin baay'istan 36 taati. 2 baay'isuu 18 jechuudha. 18 immoo meeqaan baay'istu jechuudha? 18 immoo 3 baay'istu. 18 immoo 3 baay'istu meeqadha? 54 ta'a. Seesee jechuudha. Sana booda maal ta'a? 39 isa gubbaa yeroo waliin baay'iftan 54 ta'a. 39 irra 54. Yeroo salphistan kana maal ta'a?
kan yeroo salphistan 3 irra meeqa argattu? 13 irra 13 irra 18 ta'a. 3 yeroo salphistan jechuudha. 3 yeroo salphistan 13 irra 18 asitti 13 irra 18 ta'a jechuudha. Asitti. Itti aansuudhaan immoo paa irrisuu qaa irrisuu raa jedha. Maal goota jechuudha kana? Jalqaba qaa irrisuu raa yoo hojjennu qaa irrisuu raa haa hojjennu. Ishii kana jechuudha. Qaa irrisuu raa 5 irra 6 irrisuu raan keenya negatiiva 2 irra 3ti. Kana jechuun ishiin kun negatiiva poozitiiva taate jechuudha. 5 irra 6 ida'uu 2 irra 3. Kana yeroo walitti hidhaatan maal ta'a? Qaxxaamuroo haftan jechuudha. 15 ida'uu meeqaati? 15 ida'uu 12 irra 18. Kana yeroo walitti hidhaatan 27 ta'a. 27 irra 18. 27 irra 18 ta'a jechuudha. Kana yoo salphistanis ni dandeessu. Ni salphistu jechuudha. Kana yeroo salphistan meeqa argattu? Ishiin kun meeqaan salphatti? 27 3 yeroo salphistan 9 taati. 18 3 yeroo salphistan meeqa? 3 yeroo salphistan 18 jechuudha. 6 taati. Ammallee kana 3 yeroo salphistan meeqa? 3 ta'a. Kana 3 yeroo salphistan 2 ta'a. Kanaafuu 2 irra 3 irra 2ti. 2 irra otoo hin taane 3 irra 2 as jechuudha. 3 irra 2. Inni itti aanu immoo isaan kana deesimaaliidhaan nu kennamaniiru. Maal gootu? Paa irraatii qaa kana jechuun negatiiva maal gootu? Paa irraa qaa jechuun ishii kanarraa negatiiva 6.8 hir'isuu qaa meeqadha? Qaan 3.5. Kana yeroo walirraa hir'issan maal ta'a? Negatiivuma argattu. Lamaanuu negatiiva waan ta'eef negatiivuma argattu jechuudha. Meeqa ta'a? Negatiiva 10.3 ta'a. Negatiiva 10.3. Eessi as 10.3. Kan isa kanaa maal ta'a? Negatiiva asitti ishiin kun 10.3 ta'a. 10.3 ta'a. Ilaaluu dandeessu, mirkaneeffachuu dandeessu jechuudha. Kana maal gootu? Qaan meeqadha? 3.5. 3.5 hir'isuu meeqa kuna? Negatiiva 6.8. Asitti ishiin kun negatiiva poozitiiva wal goote jechuudha. 3.5 ida'uu 6.8 meeqa? 10.3 poozitiiva nuu kenna jechuudha. Asitti inni kun 10.3. Inni itti aanu immoo asitti yoo ilaallu paa hir'isuu qaa. Paa hir'isuu qaa meeqa arganneera? Negatiiva 10.3 arganneera miti. Hir'isuu meeqaatiin jennaan jechuudha. Isa kana meeqa arganneera?
negatiiva 10 tuqaa 3 hir'isuu meeqaa jenna? Hir'isuu raan immoo negatiiva 7 tuqaa 3 negatiiva 7 tuqaa 3 negatiiva 10 tuqaa 3 ida'uu ta'a. Asitti ishiin kun jechuudha. Ida'uu taati 7 tuqaa 3 walqixa meeqa nu kenna? Kana yeroo walitti daatan negatiiva 3 nu kenna jechuudha. Negatiiva 3 asitti maal guna? Negatiiva 3 ta'a jechuudha. Taasisuudhaan baa hir'isuu qaa hir'isuu raa jedha. Kana jechuun negatiiva 6 tuqaa 8 negatiiva 6 tuqaa 8 hir'isuu meeqaati? Qaa meeqadha? 3 tuqaa 5 hir'isuu raa. Raan immoo negatiiva 7 tuqaa 3 negatiiva 6 tuqaa 8 hir'isuu isaas keessaa yeroo waliin baay'isan ishii kana poozitiiva taati. Kana jechuun 3 tuqaa 5 ida'uu 7 tuqaa 3 ta'a. Isa hammattuu keessaa hojjettu jechuudha jalqaba. Isa hammattuu keessaa yeroo hojjettan 10 tuqaa 8 ta'a. Kanaafuu 6 tuqaa 8 hir'isuu maal ta'a? 10 tuqaa 8 kun 10 tuqaa 8. Kanaafuu negatiiva 6 tuqaa 8 hir'isuu meeqa ta'a? 10 tuqaa 8. Lamaanuun negatiivadha. Yeroo walirraa darbatan jechuudha. Negatiiva 6 tuqaa 8 hir'isuu 10 tuqaa 8 meeqa argattu? Negatiiva 17 tuqaa 6 ta'a. Negatiiva 17 tuqaa 6. Negatiiva 17 tuqaa 6 jettu jechuudha. Itti aansuudhaan kan itti fufu kana haa hojjennu. Asirratti isa kana gara firaakshinii sirriitti deebisu isa makkoo kana jechuudha. Isa kana gara firaakshinii sirriitti haa deebinu jalqaba akka hojjechuudhaaf isin mijatuuf jechuudha. Maal gootu? Firaakshinii sirriitti yeroo deebistan inni kun meeqa ta'a? Inni kun jechuudha. Kana jechuun 8 baay'isuu 3 ida'uu 2 irra 3. Kana jechuun meeqa ta'a? Isa kana waliin baay'isanii lama yoo itti daatan meeqa ta'a jechuudha? 26 irra 3 ta'a. Kanaafuu amma isa kana akkamiin qabanna? 26 irra 3tiin qabanna jechuudha. 26 irra 3tiin. Yoo barbaaddan 26 irra 3 ni salphata. 26 3 ni salphata. Hin salphatu. Yoo salphata ta'e salphisuu dandeessu. Egaa kun amma waan hin salphanneef 26 irra 3 akkasumatti keessu jechuudha. Kanaafuu amma isa firaakshinii makootiin ta'e kana maal gootu? 26 irra 3tiin qabadhaa. Isatti aanu immoo isa kanadha. Kana jechuun 7 baay'isuu 9 ida'uu 7 baay'isuu 9 ida'uu 4 irra 9 jettu. Kana jechuun immoo meeqa nuu kenna? Yeroo waliin baay'isanii itti daatan meeqa arganna jechuudha? 67 irra 9 arganna. Amma isa kana isa makoo kana gara kanaatti jijjiirannee 67 irra 9tti. Sana booda isaan hojjenna jechuudha. Amma paa
irraa xiqqaa kana irraa kana jechuudha. Kana gara maalii jijjiirreerra? 26 irra 3tti jijjiirreerra. Kanaafuu 26 irra 3 hir'isuu 5 irra 6 kana qaxxaamura yeroo waliin baay'istan 26 baay'isuu 6 hir'isuu 5 baay'isuu 3 irra 3 baay'isuu 6 maal ta'a? Yeroo waliin baay'istan kana 165 ta'a. 156 160 otoo hin taane 156 isa kana yeroo waliin baay'istan 26 baay'isuu 6 meeqadha? 156 hir'isuu 15 ta'a. Asitti ishiin kun 5 baay'isuu 3 jechuudha. Yeroo meeqaati? Ishii kana yeroo waliin baay'iftan 18 taati. 3 baay'isuu 6 jechuudha. Sana booda isa gubbaa yeroo walirraa hir'istan isaa kana jechuudha. 156 hir'isuu 15 meeqadha? 141 meeqa dhufa? 141 yeroo 18 sadiin salphistu jechuudha. 3 yoo salphistan meeqa argattu? 141 kana 3 ni salphata? 3 ni salphata. Eeyyee 3 ni salphata. 3 yoo salphistan meeqa ta'a? 47 irra 141 qabna. Irra 18ti. Kana yeroo salphistan 47 irra meeqaati? 6 kana ta'a jechuudha. Eessatti dhanni? Asitti 47 irra 6 ta'a. 47 irra 6. Asittoo maal ta'a? Negatiiva 47 irra 6 ta'a. Negatiiva 47 irra 6 ta'a. Ilaaluu dandeessu. Akkam hojjenne kanatti ilaaluu dandeessu. Asitti immoo paa irra suuqaa irra suurraati. Asitti meeqa arganneerra? Paa irra suuqaa 47 irra 6 arganneerra. Kanaafuu 47 irra 6 hir'isuu kan ammoo firaashinii makamaa ture gara firaashinii sirriitti deebinee ture. Maal gootu? Hir'isuu meeqaa jettu jechuudha? Hir'isuu 67 irra 9 jettu. Maal qabna amma? 47 irra meeqaati? Irra 6 hir'isuu 67 irra 9 kana jechuun qaxxaamura yeroo baay'istan 47 baay'isuu 9 hir'isuu jettu gidduu isaanii hir'isuu waan jiruuf jechuudha. 6 baay'isuu meeqaati? 67 irra 6 baay'isuu 9 meeqa ta'a inni kun? 47 baay'isuu 9 waliin baay'istu 47 baay'isuu 9 yeroo waliin baay'iftan meeqa argattu? 423 hir'isuu jettu. Asitti immoo ishii kana hir'isuu 6 baay'isuu 67 meeqadha? 402 irra meeqaa ta'a? Irra 54 ta'a. Maaliif 6 baay'isuu 9 54 waan ta'eef jechuudha.
Isa gubbaa yeroo walirraa hir'istan meeqa argattu? 21 argattu. 21 irra 54 ta'a. Yeroo salphistan kana 3 7 kana 3 meeqa ta'a? 18 ta'a. Kanaafuu asitti meeqa ta'a jechuudha? 7 irra 18 argattu jechuudha boksii kana keessatti. Inni itti aanu immoo isa kanadha. Paan keenya meeqadha? Paan jechuudha. Ishii kana gara raashinii sirriitti deebinee turre. Isas meeqaan deebine? 26 irraa 3 deebine. Hir'isuu qaan meeqadha? 5 irra 6ti. 5 irra 6 kana gara 5 irra 6 hir'isuu raan keenya immoo meeqadha? Asii kana gara raashinii sirriitti deebinee turre 67 irra 9tti deebinee turre kana. Kanaafuu maal gootu? Hir'isuu jettu. Hir'isuu 67 irra meeqaati? 9 jettu. Sana booda ishee as keessaa walirraa hir'istu jechuudha. 26 irra 3 hir'isuu jettu. Sana booda ishee as keessaa yeroo hojjettan maal gootu? Qaxxaamuroo baay'istu jechuudha. 5 baay'isuu 9 5 baay'isuu 9 hir'isuu 67 baay'isuu meeqaati? 6 irra meeqa ta'a? Irra 6 baay'isuu 9 ta'a. 6 baay'isuu 9 ta'a. Kana egaa yeroo waliin baay'iftan ishiin kun meeqa taati? 45 taati. 45 hir'isuu meeqa ta'a? 45 hir'isuu 402 ta'a. 402 irra 54 kanarra walirraa hir'istan negatiiva 300 fi isa gubbaa jechuudha 57 ta'a. Irra 54 yoo salphata ta'e hin salphistu, hin salphatu ta'e immoo akkasumatti keessu jechuudha. Waan arganne irraa amma ishee as keessa negatiiva 300 fi 57 irra 54 negatiiva 300 fi 57 irra 54 asii negatiivadha poozitiiva taate jechuudha. Kana jechuun 26 irra 3 ida'uu 300 fi 57 irra 54 ta'a. Maal arganne irraa amma? Kan arganneeti jira. Itti hafnu bakki waan hin geenyeef haa balleessu qabadha. Maal qabna amma? 26 irra 3 ida'uu 357 irra 54ti. Maanni 26 irra 3 ida'uu 357 irra 54 kana qaxxaamuraroo taasistan 26 baay'isuu 54 ida'uu 3 baay'isuu 357 ta'a. Irra meeqaati? 3 baay'isuu 54 ta'a. Isa gubbaa yeroo walitti daatan isa kana jechuudha. Yeroo waliin baay'iftan meeqa ta'a? 26 baay'isuu 54 1,404 ta'a. Isa kana ida'uu jettu. Isa kana immoo yeroo waliin baay'iftan 1,071 ta'a. Yeroo isa jalaa yeroo waliin baay'iftan 3 baay'isuu 54 1,062 isa gubbaa yeroo walitti daatan meeqa argattu? 2,470 meeqa ta'a? 2,475 irra 1,062
dhibbaa fi 62 ta'a jechuudha. Yoo kana salphata ta'e hin salphisu, salphatoota immoo akkasiin keessu jechuudha. Kanaafuu amma maal goota jechuudha. As 2,475 irra meeqaati? 162 jettu jechuudha as keessatti. Kanaafuu bifa kanaatiin hojjetu jechuudha. Viidiyoon har'aaf qabanne kana fakkaata. Viidiyoo taanuun 1.33 lakkoofsota raashinaaliin baay'isuu kan jedhu walitti deebina. Hagamma baranne kana keessatti bakka gaaffii isinitti ta'e koomentii jalatti na barreessuun dagatinaa nagaan naa tura.